Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa onkoloolessa 29 bara 2004 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo jalqabaaf hirmaannaa qonnaan bultootaa fi waldaalee hojii gamtaatiin kan hundaa'e yoo ta'u, yeroo ammaa kana baankota dhuunfaa sadarkaa olaanaa keessatti argamanii keessaa isa tokko yoo ta'u, baankichi bu'aalee teekinooloojii haaraatiin yeroo yerootti deeggaramuun hawaasa tajaajiluu irratti kan argamudha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa yeroo ammaatti biyyattii keessatti dameewwan 738 ol kan qabuu fi hojjettoota 11,500 ol kan qabu akkasumas maamiltoota miliyoona 11.2 ol akka qabu ragaan toora marsariitii hawaasa isaarraa argame ni mul'isa. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa dhaabbata teekinooloojii faayinaansii chaappaa waliin ta'uun tajaajila faayinaansii dijitaalawaa kuuppee chaappaagiraam ifatti eegalchiise. Saganticha irrattis pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Dirribee Asfaw haasaa baga nagaan dhuftanii taasisan. Keessummoonni sagantaa kanarratti nu argamtan akkasumas hojii gaggeessaa chaappaa obbo Naa'el teekinooloojii itti gaafatamaa obbo Israa'el maaneejmentiin baankichaa maamiloonni keenya martuu warri miidiyaas waamicha kana kabajanii warri nu argamtan baay'ee galatooma jechuun barbaada. Kuuppee chaappaagiraam buut kan jedhamu teekinooloojii haaraa karaa teelegiraamiitiin hawaasni bal'aan teelegiraamii fayyadamuudhaan hojii idilee isaanii keessatti kaffaltii adda addaa gaggeessuu akka danda'u kan taasisudha. Kan bakka kanatti eebbisnee calqabnu kuuppee chaappaagiraam buut kan jedhamu hawaasni bal'aan hawaasni biyya keenya keessa jiru warri teelegiraamii fayyadamu. Telegiraamii fayyadamuudhaan hojii guyyaa kominikeeshinii qabu keessatti kaffaltii adda addaa kan gaggeessuu danda'uuf. Teekinooloojiin kunis teekinooloojii baankii waliin walitti hidhuun maamiltoonni haala salphaan karaa lakkoofsa teelegiraamii isaanii chaat buut qofaa fayyadamuun bittaaf gurgurtaa raawwachuu, tajaajila dabarsa maallaqaa idil addunyaa argachuu, kaffaltiiwwan garaagaraa raawwachuu fi fudhachuu, tajaajila liqa xixiqqaa dabalatee tajaajila bittaa kaardii moobaayilii fi kan biraallee raawwachuu kan dandeessisudha. Pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Dirribeen baankiin keenya yeroo dheeraaf teekinooloojii haaraa biyya keessatti fiduudhaan baankii dursa ta'uun isaa ni beekama. Akkuma yaadatamu waggaa 5 dura kuuppee ibir kan jedhamu dijitaala pilaatfoormii kan ta'e dhiyeessuudhaan hawaasni miliyoonaan lakkaa'amu har'a tiraansaakshinii biliyoona 100 lakkaa'amu kan irratti darbu siistama kana uummatni keenya bal'aan akkasumas maamiltoonni keenya bal'aan kan itti fayyadamaa jiru ta'uun isaa ni yaadatama jedhan. Egaa baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa yeroo dheeraa teekinooloojii haaraa biyya keessatti fiduudhaan baankii dursuudha. Akkuma yaadattan waggaa 5 dura kuuppee ibir kan jedhamu dijitaal pilaatfoormii dhiyeessuudhaan hawaasni miliyoonaan lakkaawwamu har'a tiraansaakshinii biliyoona 100 lakkaawwamu kan irratti darbu siistama kana uummanni keenya bal'aan itti fayyadamaa maamiloonni keenya bal'aan itti fayyadamaa uummanni biyyaa guutuun itti fayyadamaa jiraachuun isaa ni beekama ni yaadatama. Kanatti saansuun hawaasni bal'aan liqii xixiqqaa argachuu waan hin dandeenyeef keessumattuu akka biyyaatti faayinaanshaal seektariin liqii kan kennu hawaasa magaalaa hawaasa qabeenyaa qabu nama waan qabsiisu horate qofaaf bakka itti kennutti baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa waggaa 1 dura michuu dijitaal kan jedhamu hawaasaaf fiduun isaa ni yaadatamaa jedhan. Kanaanis hanga ammaatti maallaqa biliyoona 1 fi miliyoona 200 ol maamiltoota 100,000 ol ta'aniif liqeessee jira jechuun pirezidaantiin baankichaa kan dubbatan. Kanattis aansuudhaan hawaasni bal'aan liqii xixiqqaa argachuu waan hin dandeenyeef keessumattuu akka biyyaatitti faayinaanshaal seektariin liqii kan kennu hawaasa magaalaa hawaasa qabeenya qabu nama waan qabsiisu horate qofa bakka itti kennutti baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa waggaa 1 dura michuu dijitaal leending kan jedhamuun hawaasa fiduun isaa ni yaadatama. Kanaanis haga ammaa maallaqa biliyoona 1 fi miliyoona 200 ol maamiltoota bal'aa 100,000 ol ta'an liqeessee jira. Itti aansuun obbo Dirribeen baankiin keenya waan haaraa fiduudhaaf yeroo ammaa addunyaan gara dijitaalaattii fi hawaasni bal'aan walitti dhufeenyii fi tiraansaakshinaalii hojiin isaan hojjetan dijitaalawaa waan ta'eef kanumaan itti fufnee hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jirra. Kanaanis wal qabatee dhaabbilee fiinteek waliin qindoominaan hojjechuu waliin guddachuu yaada jedhu fudhatee dhaabbilee gurguddaa waliin hojjechaa jirra jedhan.
Bankiin keenya waan haaraa fiduudha fi yeroo ammaa addunyaan gara dijitaalii fi hawaasni bal'aanis walitti dhufeenyi fi tiraanzaakshinaalii hojiin isaan hojjetan dijitaalii waan ta'eef kanuma itti fufee hojjechaa pirojektoota baay'ee hojjechaa jirra. Fintee kaampaanii yookaan teekinooloojii irratti kaampaanota hundaan wajjin paartiner yookaan waliin hojjechuu waliin guddachuu yaada jedhuun fudhatee DX Valley bakka itti teekinooloojii innoveet godhamu hojjetatee kanaan kaampaanii adda addaa wajjin hojjeta. Kanumaan irraa ka'ee chaappaa waliin sagantaa kana irratti eebbisiisnee kan isiniif dhiyeessinu chaappaa giraam kan jedhamu namni kamiyyuu toora marsariitii hawaasummaa kan ta'e karaa teelegiraamii qofaan osoo siistama biraa keessa hin seenin maallaqa erguu fudhachuu ni danda'a. Daldaltoota adda addaa xixiqqoo ta'aniif kaffaltii kennuu danda'a jedhan. Kanumarraa ka'ee chaappaa waliin har'a sagantaa kanarratti kan eebbisnee isinii dhiyeessinu chaappaa giraam kan jedhamu karaa ittiin tiraanzaakshinii namni teelegiraamarraa odoo siistama biraa keessa galuu odoo hin barbaachisin teelegiraamirraa ka'ee maallaqa erguu danda'a, maallaqa fudhachuu danda'a. Daldaltoota adda addaa xixiqqaa ta'anii reestooraantii ta'uu, geejjiba ta'ee bakka adda addaatti waan itti fayyadame kan marchant jedhu kanaan kaffaluu ni danda'a. Yookaan warra tajaajila kana kennan hojjettoota isaanii bilbila fuudhuu qofaan yookaan immoo marchant namoonni jedhaman kun warri tajaajila kennan kun QR koodii isaanii argachuudhaan kaffaltii ittiin fayyadamuu ni danda'a. Hawaasni keenya waliin jiraata, walhidhatee jiraata, wal ijaaree jiraata, waan walii kafale, waan waliin tajaajila deemu kan laaqana ta'uu danda'a, geejjiba fayyadamee deemuu danda'a. Bakka bakkatti waan waliin fayyadaman san immoo herreegicha isaanii akka biyya Jarman dur Dooch jedhamu waan isaan gahu addaan hirachuudhaaf peement biil spliitii wannoo qabaa isaanis itti fayyadamuu danda'a. Kana hoo fayyadaman garuu waan biraan barbaachisu integreeshinii addaa waan addaan barbaachisu waaleetii siistama biyya kana keessa jiru kan baankoolii biraas ta'uu danda'a, teelebirriis ta'uu danda'a, kan eenyutuu ta'uu danda'a. Teelegiraamii fayyadamanii achirraa fudhachuu danda'ama, achitti dabarsuu danda'ama waan ta'eef bal'inaan hawaasni bal'aan tajaajila kanatti fayyadamee jireenya keenya fi jiruu sochii guyyaa tiraanzaakshinii wajjin qabu yaa salphisnu jechuun barbaada. Tajaajilichi akka uummata biratti madaquufis hooggantoota baankichaaf teekinooloojichaan wal qabatee leenjii kennanii kan jiran ta'uu fi dabalataanis immoo karaa miidiyaalee fi marsariitii hawaasaan uummataaf maamiltoota isaaniif hubannoo kennuuf akka jiran himan. Gama keenyan tokkoffaa miidiyaan bal'inaan kan akka ibsu sagantaa miidiyaa qopheessine namoonni kanarratti hubannoo qaban akka ibsa gaa steeppii isaa akkamitti akka deemu adeemsa isaa akka hubannoo godhan miidiyaa irratti ibsina. Kanaan alas immoo sooshaal miidiyaa irrattis akka hawaasni baratee steeppiin ittiin deemus waan baay'ee salphaa waan ta'eef ulfaataa miti isa ibsuu hin dandeenya. Dheengadda walgahii dameelee keenya wajjiniin hojjettoota hooggantoota giddu galeessaa fi gadi aanu wajjiniin nama 1,200 ol leenjii qabna ture Adaama irratti gadi bu'anii baadiyyaa keessatti illee akkaataatti namni fayyadamuu danda'u akka barsiisan sanis gooneerra. Kanaafuu akkuma tajaajila biraa kan haga ammaa teekinooloojii haga ammaa jirurraa kun baay'ee salphaa waan ta'eef kana deebinee sooshaal miidiyaadhaan dameelee qabnuun karaa adda addaatiin hawaasni hubatee akka itti fayyadamu gochuudhaaf qophii bal'aa gooneerra.